daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu nagaa akkam yaarraa qaphii gabaabaa chaaptarii introduction management irratti dhaabbisni irraa eegaluudhaaf qopheeffannee dhufnee jirra. Akkuma beekamu namoonni haaraa taatan chaanaalii keenyaaf subscribe share godhuudhaan akkasuma jajjabina keenyaaf like nu godhuudhaan nu jajjabeessaa akka qophii biraatti isiniif qopheessinus like godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Telegram keenya Shamtech jechuudhaan seentanii PDF fiilee garagalaatii fi gaafiilee akkasuma wantoota garagaraa irraa argachuu dandeessu. Amma immoo chapter 4 organization function kana haa eegallu. Organizing function yeroo jennu jaarmiyaan hojjechuu irratti maaltu adeemsifama? Jaarmiyaan hojjechuudhaaf kaayyoo akkamii fi amala akkam barbaadu yookaan jiru irratti kan xiyyeeffannu tahaa jechuudha. Mee takka takkaan haa ilaallu. Definition of organizing hiikaa yookaan defining isaa kan jaarmiyaa maal jennee akka ibsinu gad fageenyaan as keessatti haa ilaallu ta'a. Inni jalqabaa organizing is the process of jaarmiyaan adeemsota kanneen asii gadii kanaati. Jaarmiyaa jechuun yookaan gurmaa'iinsa jechuun adeemsa kanneen asii gadii sadeen kan arginu kanaa jechuudha. Inni jalqabaa identifying and grouping task to be performed. Hojiilee hojjetaman addaan baasuu fi hojjechuudha. Hojiilee hojjetaman identify gootee addaan baasuu fi hojjechuun jaarmiyaa adeemsa keessatti godhamudha jechuudha. Isa jalqabaati. Inni itti aanu assigning responsibility and delegating authority. Itti gaafatamummaa madda bahuu fi hooggansa waliif kennu keessatti akkasumas itti gaafatamummaa san irratti adda baachuu madda bachuu jechuun irratti kennu madda bu'u jechuun akka walitti bakka gahee isaaniitti kennuu fi akkasuma hooggansa waliif kennu irratti kan hojjetudha jechuudha organizing. Induma establishing relationship for the purpose of enabling to work together in the accomplishment of objective. Hundeeffachuudha walitti dhufeenya kaayyoo qabaachuu keessatti akkasuma waliin hojjechuuf kaayyoo danda'uudhaaf baafachuu. Kaayyoo dhufu san danda'uudhaaf enable to work waliin hojjettee hojii san kaayyoo san danda'uudhaaf baafachuudha hundeeffachuudha jechuudha. Inni kun jaarmiyaa akkaataa ittiin hojjennu kan ittiin agarsiisudha jechuudha. Inni itti aanu for distinct activity gochoota garagaraa afurtu jira organization functionidhaaf. Inni jalqabaa it determine what work activities have to be done accomplish organizational objective. Kaayyoo jaarmiyaa milkaa'isuudhaaf hojiilee gosa akkam akka hojjetamuu qabu xiinxaluu qabna. Gochoota garagaraa afur kan ittiin jaarmiyaa function san itti hojjennu keessaa tokko kaayyoo jaarmiyaa milkaa'uudhaaf kaayyoon jaarmiyaa keenya gurmaa'iinsa organizationii keenya milkaa'uudhaaf hojiilee gosa akkam akka hojjetamuu qabu xiinxaluu qabna jechuudha. The second is it classifies the types of work needed and groups the work into manageable units. Gosa hojii kam akka hojjetan ni ramada akkasuma hojiin san garee irratti hoogganamu irratti ramadama jechuudha. Gosa hojii kam akka hojjetan ni ramadanii fi miseensa organizationii keenyaa saniif ni ramadamaa fi akkasuma hojiin san garee kamtu hojjetaa jedhamee irratti hoogganamanii irratti ramaduudha jechuudha. Garee wanta san hojjechuu danda'u. Akkasuma amma fakkeenyaaf miseensa hedduutu jira. Miseensa hojii gaggeessaa akkasuma miseensa daataa walitti qabaa waan akkasitu jira. Isa kana ramadamee fi gosa hojii kam akka hojjetu ni ramadamaaf akkasuma hojiin san garee irratti hoogganamu irratti ramadamee hojjetamaa jechuudha. Inni sadaffaa it assigned to work to individuals and delegates the appropriate authority. Gosa hojii san abbicha dhuunfaatiif ramada.
abbicha dhuunfaa saniif ni ramadama. Abbicha dhuunfaa yeroo jennu abbicha hojii san hojjechuu danda'u. Abbicha backgroundii hojii sanii hunda beeku. Akkasuma qaama isa ilaallatuuf beekamtii kennuufidha. Qaama isa ilaallatuuf beekamtii kennitee fi akka hojjetu taasisuun jaarmee hojjechuu keessaa isa sadaffaati jechuudha. Inni dhumaa it designs the hierarchy of decision making relationships. Murtoo hierarchii ta'e yookaan murtoo boodatti hafaa murtoo tirataa ta'e kennamu san ni qajeelcha jechuudha. Karaa sirriitii irratti kan meek godhu jechuudha. Kan irratti sirreessatu yookaan qajeelchuu jechuudha. Inni afuraffaa kanatti ibsama. Ammoo formal and informal organization kun baay'ee kan addaan baasuu qabnu jechuudha. Inni kun jaarmee seera qabeessa ta'edha. Tokkoffaa formal yoo jennu formal organization yeroo jennu jalqabuma shortly jaarmee seera qabeessa ta'e. Akkasuma informal organization jechuunis jaarmee seera qabeessa hin ta'in informal ta'e jechuudha. Okay, firstly, formal organizations. Formal organization is an organization that is deliberately and rationally designed and approved by management. Formal organization yookaan seera qabeessa jaarmee seera qabeessa ta'e kun ta'ee jedhamee akkasuma sababa waliin kan mirkanaa'ee fi kan hooggantootaan dhaaba ragga'u. Dhaaba hooggantootaan ragga'u seera qabeessaan formaalii ta'e kan waliin mirkanaa'u jechuudha. Akkasuma kan sababa waliin sababa dhiheessiitii waliin kan mirkanaa'ee fi kan hooggantootaan dhaaba ragga'udha jechuudha. Informal organization yoo jennu it is refers to people in group associated but these associated are not specific in the structure of the formal organizations. Garee hawaasaa keessatti kan hirmaatu ta'ee kan ilaallatudha. Garee hawaasuma san keessatti kan hirmaatu ta'ee kan ilaallatudha. Garuu associationiin kun formal keessatti kan addatti hin ibsamnedha. Not specific in the structure of formal organization. Formal organization keessatti kan addatti ibsamuu miti. Akkasuma kan addatti ilaallatamuu miti jechuudha. Formal keessatti. Inni kun informal organization kun organization asii gadi kana qaba. Informal organization yeroo jennu wantoota akkam faadha jaarmee akkam faadha kan qabu ta'a. Jaarmeenii duraa natural grouping. Natural grouping jechuun garee uumamaatiin walitti qabamu. Maaf informal yoo jennu seera qabeessa kan hin ta'in waan ta'eef uumamumaan jechuudha. Namni dhaabbata garee uumamaan qabaachuu danda'a. Seera qabeessaan yookaan hooggantootaan kan walitti ramadame osoo hin ta'in. Inni kun the people in the work situation based on their behavior, pattern, interest, belief, objective and ethics. Namoonni haala hojii keessa jiran natural groupingiidhaan amalootaan fedhii isaanii akkasuma amantii isaaniitiin kaayyoo isaaniitiin fi kanneen garaagaraatiin kan hirmaatamu kan hojjetanii fi kan xiinxalan ta'a jechuudha informal organization keessatti. Inni kun they appear in response to the social needs. Deebisaa fedhii hawaasaa kennuufis ni tattaafata jechuudha. Informal or natural grouping kun jechuudha. Informal organization jechuudha. Inni kun ni tattaafata deebisaa hawaasaaf fedhii isaanii yookaan barbaachisummaa isaaniitiif deebisaa kennuuf tattaafata jechuudha. The need of people to associate with others. Akkasuma namoonni namoota biraatii waliin fedhiin akka wal qunnamuu danda'u taasisaa jechuudha. Fedhii isaaniitiin akka barbaadanitti akka barbaachisummaa isaaniitti namoota biraatii waliin akka walitti dhufeenya wal qunnamuu danda'an taasisaa jechuudha. Inni itti aanu characters of informal organizations. Amaloota jaarmee seera qabeessa hin ta'in yookaan informal organization haa ta'e
jaarmiyaa san amaloota akkam akka qabu. Inni dura group norms qabu. Dambiilee gareedhaa qabu. Dambii ittiin gareen baafatu qabu. Inni kun dambiin kun these are unwritten laws governing in the behavior of members. Dambiin gareedhaa kun akkan akkamii kan miseensa kana keessatti amaloota kan to'atan seera maaliitiin seera hin barreeffamneen unwritten laws'idhaan jechuudha. Seera hin barreeffamneen dambii afaanumaan murteeffamu akkasuma miseensa san murtii kan unwritten laws governing ta'een kan kennamuuf jechuudha. Dambiin gareedhaa jechuudha. Inni lammaffaa group cohesiveness garee hidhannootiin garee hidhatootiin walitti hidhata qabaachuutiin dhufa jira. Walitti hidhata yeroo jennu namoonni osuma seera qabeessaan yookaan walitti dhufeenya hojiitii fi kan osoo hin ta'in hidhannoo waliinii walumaan hidhata qabaachuudhaan garee uummachuu jira. Inni kun the member of an informal organization stick together. Jaarmeenii yookaan miseensi informaal ta'e kun dhaaba waliin wal qabatu ta'a. Dhaaba waliin akka uleetti wal qabatu ta'a. Stick akka stiikaatti. Stick yennu akka uleetti kan wal qabatee deemu ta'a jechuu hidhannoodhaan. Cohesiveness wanni jeefu akka uleetti addaan hin bahamu jechuudha. Walitti hidhata dheeraa kan qabu karaa kanaan kan walitti dhufu qabaachuu amalli informal organizationii tokko jechuudha. Inni sadaffaa group leadership qaba. Garee hooggantootaan qabamu ni qaba. Informal organization has a leaders. Informal organizationiin hoogganaa ni qaba. Hoogganaa akkam the informal leader qate. Hooggantoota informal ta'e. Hooggantoota seera qabeessa kan hin ta'in jechuudha. Hooggantoota informaalii ta'e qabaataa jechuudha. This person is the most active ones. Namni kun yookaan namoonni group leadership hoogganu sun baay'ee aktiividha jechuudha. Aktiivitaa jechuudha. Liidarii waan ta'eef group san irratti leadership waan ta'eef active job and active most ones taha jechuudha. Sirriitti gadi fageenyaa kan hojjetu taha. Inni afuraffaa amala characteristic of informal organization keessaa communication networks. Networkii walitti dhufeenya qabaatu qabu jechuudha. Amala informal organization keessaa tokko walitti dhufeenya networkii walitti dhufeenya kan qabaatu taha. Inni kun this organization has a communication network as called grapevines. Grapevines jechuun wayinii wantoota cammaqamu san wayinii jedhaniin enjoorrii osoo hin ta'in wanta wayinii jedhanii jira kan dhugamu akkasanitti hidhata wal cinatti hidhamoo akka networkiitti muka tokkorraa akka baala babaheetti bahu jechuudha. Wayiniin akkasanitti communicate together hatee communication network kennaan jechuudha. Akka hidhataatti akka hojjetamu godha. Akkasuma wal quba qabaatu muka tokkorraa damee akka bahu jechuudha. Muka tokkorraa dameeleen akkas wal jala wal biraan mukuma tokkorraa damee gama mirgaattii fi gama bitaatiin bahu grapevine jechuun gosa akkasitti akka bahuutti communicationii qabani akka network communicationii akka qabaatan nama taasisaa jechuudha. Informal organization jechuudha. Isaan afran kana qabachuun barbaachisaadha jechuudha. Group norms, group cohesiveness, group leadership and communication networks. Isa kana haa gadi fageenyaan yoo ilaalle gaariidha. Arraaf barattoota keenya asirratti nuuf gahaa yeroon waan gabaabsinee yeroo barannoo irra bareedaa fakkaata. Types of group in the formal organization kana
taayippii dhufu yookaan yeroo dhufu irratti kan ilaallu ta'a. Arraaf asirratti nuuf gahaa akkasuma teelegiraamii keenya Asham Tech Groupiis akkasuma Asham Teachers Groupii fi Asham Tech chaanaalii keenya seenuudhaan wantoota garaagaraa akkasuma koomentii nuuf kennuudhaan keessattuu koomentii akkaataa isiniif itti dhiyeessinu nu gaafachuudhaan deebisaa kan isiniif kenninu ta'a. Haala kamiin akka xiyyeeffannee isin hojjennu haala kamirratti akka ibsa gahaa wajjin akkasuma evidensiilee garaagaraatii wajjin haala kamiin akka isiniif dhiyeessinu koomentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna. Arraaf asirratti nuuf gahaa galatoomaa jabaadhaa isiniin jechuu barbaadan.